Mootummaan gidduu lixiinsa gabaa qamadii keessatti taasisaa jiruun oomisha keenya bilisaan gabatti dhiyeeffachuu hanqanne jedhan qonnaan bultoonni godinaalee Arsii fi Baalee. Tibbana mootummaan qamadii gara biyyoota alaatti ergina jechuun osoo meeshaalee bu'uuraa gabaa keessa jiran gatii isaanii murteessin gatii qamadii qofaa murteessuun qonnaan bulaarraa dirqamaan qamadii bitaa jiraachuu qonnaan bultoonni komatan. Warshaa qamadii Itoophiyaa jedhamuun kan beekamtu Oromiyaan tibbana gidduu lixiinsa mootummaa gabaa qamadii irratti taasiseen komii qonnaan bultootarraa dhagahamaa jira. Oromiyaa keessatti qonnaan bultoonni godinaalee Arsii fi Baalee mootummaan maqaa alergii qamadiitiin tapha siyaasaa gabaa qamadii keessatti taphataa jira jechuun komatan. Akka qotee bultoonni jedhanitti mootummaan gatii meeshaalee bu'uuraa biroo osoo hin murteessin gatii qamadii qofaa murteessuun dadhabbiin isaanii saamaa jira. Mootummaan qamadii kiiloogiraama tokko birrii 32 akka gurguramu kan murteesse yoo ta'u, wantoonni qamadii irraa oomishaman kanneen akka daakuu, paastaa, mokoroonii fi kanneen biroo gatii dachaadhaan gabaa keessatti gurguramaa jiraachuu qonnaan bultoonni himanii jiru. Qotee bulaan tokko lafa dhuunfatti yoo hin qabaatin hektaara tokko 32 kontiraata fudhatee hanga gaafa facaasaatti birrii 8,500 baasa kan jedhe qotee bulaan gidduu lixiinsa mootummaa gabaa qamadii irratti taasise kana komachuun yeroo facaasaan ga'etti sanyii filatamaa birrii 5,000 bitee xaa'os birrii 5,000 bitee facaasa jedha. Dawaa farra aramaa yeroo 3tti hafuufna kan jedhu namni hojii qonnaa irratti bobba'uun himu kun gatii dawaa farra aramaa gaarii ta'e birrii 1,000 jedha. Itti fufuun dawaa farra waagis gatii qaaliin binnee itti hafuufna kan jedhu qonnaan bulaan kun yeroo midhaan haamaaf ga'u koompaayinerii midhaan kuntaala tokko birrii 175 haama. Hojjetaan midhaan calleessu kuntaala tokko birrii 70 fudhata jechuun baasii qamadii oomishuuf bahuu fi gatii murteessu kan waliin madaalle ta'uu ibsa. Qotee bulaan qamadii oomishee gabatti dhiyeessuuf deeggarsa qaama mootummaa tokko malee dafqa isaatiin hojjetee gabatti gaafa dhiyeessu mootummaan yeroo xaa'oo fi dawaan farra aramaa qotee bulaa barbaachisutti deeggarsa hin taasifne har'a meeshaalee bu'uuraa birootiin gatii isaa osoo hin murteessin kan qamadii qofa murteessuun daba qotee bulaa irratti raawwatamaa jirudha jedha. Gatii mootummaan murteesse kanaa olitti qotee bulaa gurguree fi daldalaan gatii kanaa oliin bite yoo argame kan hidhamuu fi saamaman ta'uu ibsamee jira. Daldaltoonni erga gatii kanaan bitanii magaalaa takkaa magaalaa biraatti sochoosuu kan hin dandeenye yoo ta'u, achuma yuuniyeenii naannoo sana jirutti birrii 180 irratti dabaluun birrii 3,380 akka gurguran taasifamee jira. Namni dhuunfaa midhaan nyaataa kuntaala tokkos haa ta'uu qabatee magaalaa tokkorraa magaalaa birootti dabarsuu hin danda'u jechuun komii isaanii ibsataa kan jiran qonnaan bultoonni oomishni qotee bulaan waggaa guutuutti dadhabe kontiroobaandii jedhamuun saamamaa jira jedhan. Gatii jedha daldalaanis ta'ee qotee bulaan qamadii gabatti kan hin dhiyeessine yoo ta'e midhaan qabu harka 4 keessaa 3 kan saamamu ta'uu ibsameeti jira. Qonnaan bultoonni sirni gabaa bilisaa biyyattii keessaa dhabamee jira jechuun komataa kan jiran yoo ta'u, mootummaan qamadii biyya alaatti erguuf gatii ofii murteesseen dadhabbii keenya saamaa jira jechuu irratti argamu. Uummanni Oromoo Walloo haleellaa qindaawaa tibba kana humna addaa naannoo Amaaraa fi Faannoodhaan irratti raawwatameen haala hammaataa keessa jiraachuun himame. Kana malees mannii fi qabeenyi isaanii humnoota kanaan barbadaa'uu isaaniitiin rakkoo cimaa keessa jiraachuu himatan. Deeggarsi gama mootummaa federaalaa fi uummata Oromootiin nuuf taasifamuu qaba kan jedhan dhalattoonni Oromoo Walloo garuu furmaata waaraa barbaanna jedhaniiru. Humni addaa naannoo Amaaraa diinummaan uummatichaa ilaala akka godinichaa bahuu fi hospitaalli akka godinicha keessatti ijaaramuufis gaafataniiru. Hambaalee fi qabeenyi bataskaanota Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa keessa jiran akka hin miliqfamne uummanni eegumsa taasisuu akka qabu Sinodoosiin haaraan hubachiisa. Qaamoleen hundeeffamuu Sinodoosii haaraa mufatan qabeenyaa fi hambaalee bataskaanaa miliqsuuf yaalii taasisaa waan jiraniif eegumsa feesisa jedhameeti jira. Uummanni qajeelfamtoota Sinodoosii haaraa irraa kennamu jala bu'uun akka hordofus hubachiifameeti jira. Oduma wal fakkaatuun Koreen qindeessituun Ortodoksii Wallooma Oromoo idil addunyaa tarkaanfii tibbana Sinodoosii haaraa hundeessuuf fudhatame ilaalchisuun waltajjii qopheessuuf jedha. Tarkaanfii abboonni amantichaa fudhatan uummata Oromoo maraa gammachiisu kan hime Koreen kun tumsa abboota kanaaf taasisuun sochii isaanii fiixaan baasuun akka barbaachisu ibseetii jira. Mariin kun zuumiidhaan galgala akka sa'aatii Itoophiyaatti sa'aatii 2 eegalee taasifama. Uummanni dammaqinaan akka irratti hirmaatu yaamichi dhiyaatee jira.